Come to the Daughter channel aku English with Oromic akkam nagaa jirtu bagi jiraattan guyyaadha sagantaa Friday sagantaa modal verbiti walit deebine jiraachudha. Modal verbillee gara xumura deemaa jiru. Kun immoo gara xumuru deemaa jiraachudha. Jaafar jira maybe kunna fa xumuru dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan barumsa keenya hadhaa irratti kan laalu waa'ee maaliti? Waa'ee should. Should-in past tense shall jechuudha. Faayidaan should maal? Faayidaan should maal? Mee hanga xumuratti hojii turaati waa tokko raawwatan jedhee abdii qabachuudha. So now let's see should. Meeqa faayidaa part Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. Aku English with Oromic Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how are you guys? How you all doing, man? You okay? I hope so. Nowadays, we going to learn about what? It's about modal verbs. Actually, as you know, every single Friday, our class is focused or depend on what? On modal verbs. In the past weeks, we have seen around 5 modal verbs. Today, in the Word of God, we're going to learn, or we're going to have, or we're going to see what is should. It's one of the best modal verbs. Please stay with me until the end of my video. Don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel. Be my customer. Be my follower. Come to the Daughter channel. Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu bagi jiraattan guyyaadha sagantaa Friday sagantaa modal verbiti walit deebine jiraachudha. Modal verbillee gara xumura deemaa jiru. Kun immoo gara xumuru deemaa jiraachudha. Jaafar jira maybe kunna fa xumuru dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan barumsa keenya hadhaa irratti kan laalu waa'ee maaliti? Waa'ee should. Should-in past tense shall jechuudha. Faayidaan should maal? Faayidaan should maal? Mee hanga xumuratti hojii turaati waa tokko raawwatan jedhee abdii qabachuudha. So now let's see should. Meeqa faayidaa part Jaafar. Tokkoffaa maal laalee jira? May might laalee jira. Lamaffaa maal laalee jira? Kan kujilaalee jira. Shanaffaa maal laalee? Shanaffaa wujilaalee jira jechuudha. Hadha kalaallu maalidha? Should jechuudha. Kanaaf should maalidha? So should is a modal auxiliary verb, especially that use very frequently or continuously in spoken English. Yeroo baay'ee should kana kan fayyadamnu eessa keessatti haasaa yookaan immoo spoken keessa jechuudha. Haasaa kana keessa baay'inaan kan fayyadamu maalidha? Should-dha jechuudha. Haasaa spoken keessa baay'inaan walitti taanee kan fayyadamnu eessatti spoken keessa fayyadamnu jechuudha. So let's see some usages or some uses of should. Mee faayidaawwan should kan kaanii ka kujii ka wujii kan mee kan maayiti ilaalee jira. Mee should-in faayidaa akkamii qaba? Na wajjin turaati ni hubatta waa wayii. Fakkeenya tokkoffaan to describe or to express what? Suggestion. Faayidaan should keessa tokko maalidha? Suggestion ittiin describe gochuudhaaf. How? Here is suggestion means it is a piece of advice. If you want to give some advice for someone, you will use should. Nama tokkoof gorsa kennuu yoo barbaadde, okay? Maal fayyadamtaa? Should akkana gochuu qabdattee should fayyadamtaa jechuudha. So fakkeenyaaf mee ilaallu, fakkeenyaaf muraasa ilaallu. Tokkoffaa maalidha? It is getting dark. Dukkanaahaa jira. You should go home. Mana kee galuu qabda. Gara manaa deemuu qabda jechuudha. This is getting dark. Weak obligation akka jedhamu jechuudha. Yookaan immoo you can say it is getting dark. Dukkanaahaa jira. You should go home. Gara manaa deemuu qabda. Or you can say you should eat healthy food. You should eat healthy food. Nyaata fayyaa nyaachuu qabda jechuudha. Nyaata argitu hin ta'in nyaata fayyaa. Gorsa is what? It's a piece of advice. Or you can say you should take rest. You are tired. You should take rest. You are tired. Or you look tired. You should take rest. You should sleep. You feel sleepy. Kuni martumada advice suggestion. You should do more physical exercise. Exercise baay'ee dalaguu qabda jechuudha. Nama tokko furdaa yoo argite, okay, nama overweight jechuudha. Humnaa ol furdatee yoo agarte, to waste his weight ulfina isaa gadhiisuuf yookaan immoo ofirraa qannasuuf yookaan immoo diqqeessuuf maal ta'uu qaba?
Maate dubbata, you should do more physical exercise tan in order to what? Reduce or lose your weight. Ulfina ke dikesu. Or you can say, he gave me a 4 piece of advice. He gave me 4 pieces of advice. Akkanatti afaan Ingiliffaa keessatti he gave me advice. Inni gorsa naa kennu yookaan immoo inni na gorsa hin jedhamu. Yeroo na gorsachuu barbaadde maataan I will give you a piece of advice. Yeroo hundayyuu piece of kan jedhu kun irraa naaf jechuudha. Advice irraa piece of kan jedhu kun irraa naaf jechuudha. Waa'ee gorsaa please give me some piece of advice taan. Mee xiqqoo na gorsa taan. Please give me some advice. Some advice. Please give me a piece of advice. Or you can say please give me also 4 advice in jedhamu. We can say he gave me 4 pieces of advice. Yoo lakkoofsa goote maal fiduu qabda? Piece fiduu qabda jechuudha. So you can say he gave me 4 pieces of advice jechuudha. Na gorsa jechuudha. Faayidaan lammaffaa should maadha? To express or to talk about what? To talk about responsibilities. What is responsibilities? Responsibilities means to make duties or weak obligation. It's not that much. A strong obligation. A strong obligation is must. A strong obligation in must. Kuna moma weak obligation. Yokana mo duty dirqama jechuudha. Dirqama akkamii ilaala olmaan. So faayidaan shudii kee tokko maadha? Lammaffaa maadha? Responsibility dirqama gocha ati wanta ati gootu qabda jechuudha. Tokkoffaa to tell responsibilities we use should. Responsibility yookaan immoo dirqama tokko himuudhaaf yookaan immoo namatti himuudhaaf maal fayyadamtaa baay'inaan should fayyadamtaa jechuudha. Fakkeenyaaf you should follow traffic rules. You should follow traffic rules. Seera traafikii hordofuu qabda. Yeroo tokko tokko namoonni seera traafikii dhiisanii karaa biraatiin ba'uu danda'a. Konkolaataan seera traafikii dhiisee dabruu danda'a. Osoo seeri jabaate, osoo yeroo seera cabsee deemu osoo qabame yookaan immoo konkolaataa irraa fudhatamu yookaan immoo namni yoo osoo qaxxaame seera soomas dirqama dhibba dirqama ta'e okay namni tokkollee waan kana balleessu jechuudha. Kanaaf ennaan you should follow traffic rules. Seera traafikii hordofuu qabda jechuudha. Or the students should keep silent in the class. Barattoonni gola keessatti maal ta'uu qabanii? Callisuu qaban jechuudha. Kunillee maadhaa? Dirqama jechuudha. Or you can say you should be punctual at your school. You should be what? Punctual at your school. Mana barumsaa deemuudhaaf yeroo kee eeggatu qabda jechuudha. Be punctual jechuun yeroo kaba jechuudha. You should what? You should be punctual. Nama yeroo kaba ta'uu qabda jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko namoonni baay'een maadhaa seera cimaa waan hin taaneef yookaan immoo barfatanii dhufan jechuudha. Osoo seerri kun cimaa ta'e dhibbatti mas dirqama ta'e yes namni tokkollee hin barfatu jechuudha. The next one is every driver should have a driving license. Every driver should have what? Should have a driving license. Namoonni konkolaataa oofan hundiyyuu driving license yookaan immoo hayyama konkolaachisaa qabaachuu qaban. Garuu nowadays yeroo ammaa kana meeqa hayyama qaba? Maybe some of them. Percent 50 bicha jechuudha. Osoo wanni kun dirqama ta'e isaa konkolaataa oofu osoo qabame osoo dirqama ta'e ni qaxxama konkolaataan irraa fudhatame osoo jedhame hayyama malee hin oofu jechuudha. Kanaaf weak obligation waan jedhamuu fi shudii fi masti yoo bira qabdee shudiin irra gadaanaa jechuudha. Dirqama garuu daran dirqama miti jechuudha. Okay. Kan dhumamu you can say you should not drink and drive. Yes. Fact. Garuu immoo namoonni akka yeroo ammaa akkana godhan jechuudha. You should not drink and drive. Dhuydee konkolaachisuu hin qabdu. Wantichi sirriidha. Garuu immoo namoonni baay'een dhuganii konkolaachisan ni jiru jechuudha. Kan biraa immoo students should not be rude to their teacher. Barattoonni barsiisaa isaaniitti amala badaa gadhee agarsiisuu hin qaban jechuudha. Kabajuu qaban jechuudha. Teacher need respect, no disrespect. Garuu immoo barattoonni baay'een isaanii barsiisaa akkamiin ilaalanii wayittuu likkan jechuudha. Kanaaf ennaan weak obligationidha. Obligationii dadhabaa jechuudha. Garuu maalidha? Obligation. Dirqama garuu dirqama dadhabaa jechuudha. Dirqami cimaan maal? Strong obligation kan jedhamu kaminni must jechuudha. Hin barata waa'ee must of duratti yeroo taanu jechuudha. Okay. Kanaaf nu wajjin tura ammallee faayidaa isaa walumaan ilaalla. Okay. Mee faayidaa sadaffaa shudii halaallu. Okay, faayidaan sadaffaa isaa tokkoffaa ilaallee jirra, suggestion jennee jirra, lamaffaa ilaallee jirra, possibility jennee jirra, yookaan immoo obligation yookaan immoo dirqama duty jennee jirra. Sadaffaan immoo faayidaan isaa is express about or talk about what? It's about
probabilities and expectation, especially about present and the future jechuudha. Wanta eegam wayi, wanta hin ta'a jedhamee shakkam wayi, carraa wayi jechuudha. Opportunity isaa guddaa kan ta'e wayiitiif should fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Akkamitti akka ta'e here is what is probabilities means it is a chance. Okay, he can probability jechuudha chance jechuudha. It's a chance, it's opportunity. So here is to tell a probabilities about a present and the future. We use what? Should. Why funduraa fi why parentii kana haasa'uudhaaf, okay, expectation isaa yookaan immoo possibility isaa yookaan immoo probability isaa yookaan immoo chance isaa haasa'uudhaaf maal fayyadamna? Should jechuudha. Should fayyadamna jechuudha. Maaratti dhaabannee evidence irratti dhaabannee jechuudha. Evidence ragaa irratti dhaabannee jechuudha. Fakkeenyaaf he has done well in the interview. Interview baay'ee deebisee jira, baay'ee dalagee jira. He should get job. He should get what? He should get the job. Namni kun dalagaa argachuu qaba. Maaliif jennaan interview sirriitti dalagee jira jechuudha. Akkuma yoo sirriitti qo'atanii dabre jedhamu sani, okay, interview sirriitti deebisee jira, sirriitti deebisee dalagee jira. Kanaafiyyuu maal ta'e gabaree carraan isaa opportunity ta'u maalidha? Dalagaa argachuudha jechuudha. So he has done well in the interview. He should get job. Dalagaa ni argata jechuudha. Now the train should come. Go ready. Now the train should come. Get ready. Okay, amma train yookaan immoo baaburri ni dhufa. Maal ta'a? Qophaa'aa jechuudha. Fakkeenya baaburri yeroo itti dhufu qaba. Sa'aatii isarratti ni dhufa jedhamee waan eeggamuuf carraa inni qabu guddaa jechuudha. Hin beektan jechuudha. Yeroo baay'ee saa meeqatti akka dhufu saa meeqatti akka bahu beekamaa jechuudha. Train wantoota akka fly plane kunniin sa'aatii isaa beekamaa jechuudha. Kanaaf jennaan now the train should come. Okay, amma konkolaataan ni dhufa. Maal ta'a? Get ready. Qophaa'aa jechuudha. Kanaaf wanni kun funduratti illee ni raawwatama jechuudha. The sky is cloudy. It should rain now. The sky is what? Cloudy. Duumessi yookaan immoo samaayi maal ta'ee jira? Duumessi taa'ee jira. Cloudy. Sagalee garagaraa dhageessisee jira jechuudha. The sky is cloudy. So what? It should rain now. Duumessi yoo dhufe maal ta'e gamaree? Rooba ta'e gamaa jechuudha. The last but not the least one is you can say it is 6 p.m. Saa jaatee jira. My dad should come now. Abbaan kiyya amma ni dhufa jechuudha. Kanaaf maara dhaabatee deebisa. As dura abbaan isaa yeroo baay'ee saa meeqa gala? Sa'a jaajaa yookaan immoo sa'a 12 gala jechuudha. Kanaafiyyuu sa'a 12tti abbaan isaa waan galuufi parantii dhibbatti dubbataa jechuudha. Maal jedhee sa'a jaagee jira bakka abbaan kiyya yookaan immoo sa'aatiin itti galu gahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii lamoo ta'e yeroo baay'ee dalagaan ni seenama. Barsiisaan gola ni seena. Fakkeenyaaf sa'a ja'a yookaan immoo ja'a falakkaa ta'e maaltu eeggama? Azana. Yookaan immoo sa'aatii torbaa ta'e maaltu eeggama? Laaqaan misatti eeggama jechuudha. Sa'a lama galoo ta'e maal ta'a? Yookaan immoo sa'a afur ta'e maaltu eeggama? Hirriba jechuudha. Kanaafiyyuu ragara dhaabatee waa'ee funduraatii fi waa'ee parantii haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana maannaan probability yookaan immoo chance jennaan jechuudha. Okay, faayidaan sadaffaa akkuma sitti ibsee probabilities maal sin jedhee expectation jechuudha. Wanta inni taa'edhamee eeggamu jechuudha. Yookaan immoo wanta sin dura taa'aa ture ammallee kan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf here is a strong belief that something will happen jechuudha. A strong belief jechuudha. Yookaan immoo strong belief jechuun wanta tokko ni taa'edhamee kan eegamu jechuudha. Wanti tokko ni taa'edhamee kan eegamu jechuudha. Maannaan strong belief jechuudha. Kanaaf that something will happen akka funduratti raawwatamuuf ni taa'edhamee yookaan immoo as dura raawwatamaa ture ammallee ni taa'edhamee yoo kan shakkamu taate maannaan expectation jennaan jechuudha. Okay, fakkeenyaaf Alex should be studying now. Alex should be what? Alex amma qo'ataa jiraachuu mala yookaan immoo amma qo'achuu jira. Means he can sama jechuudha. Daily this time Alex is studying. Duraa yeroo kana maalidha? Yeroo kana maalidha? Ni qo'ataa jechuudha. Yeroo kana duraan waan qo'atuuf ammallee qo'atuu ni mala jechuudha. So we expect Alex is what? Is studying now. Kanaafuu Alex maal imagine goona yookaan immoo maal expect goona? Alex qo'ataa jiraachuu isaa expect goona jechuudha. Kanaaf jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf duraan akkamitti taaftanii nama duraan yookaan immoo nama maraatu ta'uu danda'a yookaan immoo nama noormaa ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee karaa kana yoo ka deemu taate jechuudha. Guyyaa ganama maraa guyyaa maraa ka deemu taate zeen gaaf tokkollee okay gaaf tokko yoo karaa san kan deemu yoo ka dhabu taate namicha kun maal taatee expect goota jechuudha. Kanaaf ennaan wanna kana ni jira. Kanaaf Alex should be studying now means daily Alex amma qo'ataa jiraachuu ni mala. Duraa yeroo kana sa'aatii 7 ta'uu danda'a sa'a 8 yookaan immoo subii ta'uu danda'a. Duraa yeroo kana waan qo'atuuf ammallee qo'atuu ni mala kan jedhu jechuudha.
Example Afaan, the washer woman should be washing clothes now. Okay. Intalon uffata miiccatudha. Washer woman jechuun nama uffata miiccatudha. Namni kan intalon tuni maalidha? Uffata amma miiccaa yookaan immoo miiccaa jiraachuu malti yookaan immoo uffata amma miiccaa jiraachuun isii dirqama jechuudha. Irra jirtidha. Maaliif ennaan the washer woman should be in the middle of what? Washing clothes now. But today she is what? Absent. Garuu ammoo hadha maal taate jirti? Hadha hafteerta jechuudha. Duraan maalidha? Duraan yeroo kana uffata miiccaa jirti jechuudha. Example is ammoo this mobile should be more expensive. Or you can say this mobile should be what? More expensive. Mobile wayii namarratti harkitee yookaan mobile gatiin si wuddii isin beekta waan ta'eef akkanatti agartee mobile kun wuddii ta'uu qabdii jettanii haala kanaan expect gochuu hin dandeettan jechuudha. Yaa kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English is Oromic. Kanaaf kana fakkaata faayidaan sadaffaan probability yookaan immoo expectation faayidaan inni afuraffaa immoo is talk about regret by conditional type 3 baay'inaan kan fayyadamnu. Akkuma hojii isin time kanallee isin tima hanga xumuran hojii tura kalaasii dhumaata jechuudha. Okay, faayidaan inni dhumaa fi kan afuraffaan maal jedhaa? To talk about regret. Waa'ee gaabbii haasa'u jechuudha. Tensi keessatti yookaan immoo conditional keessatti conditional type sadaffatti sirriitti baranna. Kanaaf to talk about regret. It's about unhappy. Why yero dabre hete chud. Akamita here is formula kenna kaminni say plus should have plus verb is chud. Plus what? Object chud. Kanaf formula kana faydamne why regret yokon mo want yero dabre keti oson gorin hafte kana ametti gadi to ketin ibsu kana chud. Fakkenyaf here is I should have bought my umbrella. I should have brought my umbrella. Maalidha umbrella kiyya fiduu qaba ture. Hiika kana maachudha. I should have brought. Amma itti maalidha shouldin kenna formulaadha. Having kenna imagine deema here is have plus verb 3. Verb 3 wajjin deema jechuudha. Namni tokko I should have brought my umbrella. I should have eaten this food. I shouldn't eat this food. Yookaan immoo eating this food yoo sin jedhan maachuu hiikan isaa akkas gochuun qabdu turte. Yookaan immoo akkas gochuu qabdu turte. Nyaachuun qabdu turte. Fakkeenya namni tokko garaan dhukkuba sin jedhee maal nyaatu yoo sin jedhee foon yoo jetteen yookaan immoo firaafira yoo jetteen nyaachuu qabdu turte. Yeroo sin jedhan haala kanaan fayyadaman jechuudha. Kanaaf I should have brought my umbrella. Hiikan kanaa maal jechuudha? Ani xilaa yookaan immoo xilaa ittiin rooba qabatan kana dibaabee jechuudha. Dibaabee yeroo san fiduu qaba ture. Garuu waan taane garuu immoo hin finne jechuudha. Kanaafuu roobni itti roobe jechuudha. Kanaafuu uffanni isaa maal ta'e ni jiidhe. Kanaafuu maal ta'e gammachuu hin arganne hin gadde jechuudha. Waan dibaabee hin fidiniif qofa jechuudha. Kanaaf ennaan I should have brought my umbrella, or you can say they should have brought their umbrella, you can say you should have brought your umbrella jechuudha. Kanaaf meaning isaa maal jechuudha? I didn't bring my umbrella. He can hima kana maal jechuudha? I didn't bring my umbrella. Dibaabee kiyya hin finne, it rained ni roobe, I became wet ni jiidhe. Now I'm unhappy. Gammachuun qabu for what? For not bringing an umbrella. Okay, dibaabee waan hin fidiniif gammachuun qabu jechuudha. Kanaaf himi kun affirmative yoo si kenne maalitti hiiktaa negative ta'e jechuudha. I should have osoo stila iddoo kanatti I shouldn't have brought osoo jedhe maalidha? Ati affirmative ni jechuudha. Example afaan alumoo you can say here is I should have studied hard. I should have what? Studied hard. Jabaadhee qo'achuu qaba ture. Garuu hin qo'anne. Yes? Qormaatallee hin dabarre. Gammachuullee hin qabu. Jechuu keessa. So I should have studied hard. Jabaadhee qo'achuu qaba ture. Garuu meaning keessa I didn't study hard. Yookaan immoo well. So I failed the exam. Kanaafuu hin jabaadheen qo'anne. Kanaafuu qofee jira. So now I'm unhappy for what? For not studying. Waan hin qo'anneef gammachuun qabu jechuudha. Example sadaffaa negative si kenna. Kun affirmative kun tokkuma jechuudha. Sadaffaa maalidha? You shouldn't have drunk alcohol at the party sin jedha jechuudha. Ayitti affirmative you should have studied. I should have brought affirmative. Kun ammoo negative you shouldn't jechuudha. Gaafa negative ta'e hiikan isaa maaliin fida jechuudha? Affirmative fida jechuudha. You shouldn't akkas gochuun qabdu jechuudha. Garuu ati maal gooteerta? Ati ammoo akkas gooteerta jechuudha.
Fakkeenyaaf nyaata kana nyaatuun qabdu yoo sin jedhee ata'u maal taateertaa nyaattee argamteerta jechuudha. You see? Kanaaf you shouldn't have drunk alcohol at the party. Bakka programma tokko immoo paartiitti alkoolii dhuguu hin qabdu turte. Garuu ati maal gooteerta? Ati garuu dhugdeerta jechuudha. So I mean hiikan samaa jechuudha. You drank alcohol at the party. Party tokko immoo programmatti bakka sagantaatti ati garuu maal gooteerta? Alkoolii dhugdeerta jechuudha. It was not a right thing. Wanta sirrii hin turre. Now, I'm unhappy. Yookaan ammoo you are unhappy jechuudha. Garuu ammoo ani maal gammachuu qaba jechuudha. Kanaaf afrafaratti to talk about regret yookaan ammoo to talk about unhappy jennaan jechuudha. Kanaaf wanta kana yeroo baay'ee nuqunnama gaafa akkas ta'e si dhufe wanti kun faallaa ta'uu isaa hiikuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf biyya alaa deemuu qabda turte. Biyya alaa deemuu qabdu turte. Waan akkanaa bituun qabdu turte. Waan akkas jedhama akkas yeroo baay'ee namoonni akkasii haasaa akkas yeroo haasaan Ingiliffaa keessatti isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee saniif spoken keessatti shudiin faayidaa hedduu qaba jechuudha. Okay. Meedhu maratti hubachiisa wayii garaagarummaa reeftan a piece of advice hin jedhan garaagarummaa advice lama jira. Pronunciation isaa tokko garuu garaagarummaa isaa iddoo kanatti garaagarummaa qaba. Advice dha kun advice dha. Kun advice. Okay? Advice. This advice. Okay, akka yeroo dubbatu this advice. Okay? Haa ta'uutii faayidaan isaanii lameenuu gorsuma hiika ta'u qaba jechuudha. Advice jechuun is a noun maqaa jechuudha. Jechi advice kun maala maqaa. Advising kun ammoo maal is a verb. Gocha jechuudha. Kun gocha jechuudha. Yeroo baay'ee kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf my mother advised me to drink milk. Haati kee na gorsitee akka aanan dhuguuf jechuudha. Kanaaf jennaan hima kee maal fayyadamne advice past tense godha jechuudha. Kana fayyadamna jechuudha. Maaliif jennaan verbi waan ta'eef gorsumaadha verbi jechuudha. My mother advised me. Okay, maqaan ta'u jechuudha. Gorsan ta'u. My mother gorsan ta'u jechuudha. Gorsa jechuun kun maal advice kun maal gorsa kun. Kun immoo maadha gorsu. Fakkeenyaaf taphachuu jechuudha. Play, drink, dhuguudhaami. Kun advice kun maadha gorsa. Kun immoo maadha advice kun gorsu jechuudha. Gorsa jechuun maqaa. Fakkeenyaaf amma deedoo jennee du'a jechuudha. Daayinoo yookaan immoo daayinoo du'a jechuudha. Kanaaf advice gorsa advice jechuun immoo ni gorsa jechuudha yookaan immoo is a verb jechuudha. Okay, example of I advised him to stay at home. Ani isa ni gorsee akka inni mana taa'uuf jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaanii yeroo baay'ee barattoonni baay'een confused ta'anii jecha lamii kanatti kanaaf jecha lamii kana addaan baafadhaati. That's all what I have for you for today. Thanks a million for your time and patience. Kanaaf barumsi kenna waa'ee shudii kutaa jahaffaa yookaan immoo modal verbii kun keessa jahaffaarra jira jechuudha. Kanaaf yeroo taanu modal verbii had better must fi outudhaan hanga walitti deemutti nagannaa tura irraa hubattan jedhee yaada. Dhumarratti ammoo yeroo kilaasii kana xumureeraa baay'ee exercise ajaa'ibatti akka isin galutti exercise baay'ee isin kenna. Agarsiif ammoo nagannaa tura isin jaalladha. Love you all. Bye. Channel kiyya subscribe naa godha. Like naa godha. Akkuma dawwaltee na jabeessan sanitti ammallee channel kiyya share naa godha. Hiriyyaa keessan biraan naa gaha. Na jabeessaa an tokkicha ilma Oromoo keessanii isin barsiisuuf kutadhee ka'ee jira. Garuu ammoo yeroo asaanaa kanatti maybe yoo video isin gadhiisu yoo dhabaadhalle maybe biisa hundaa sagantaa garaagaraatiin kanaaf natti laayinaa natti naarinaa sichi barbaada. Hanga danda'a immoo isiniif dalagaa ammaaf fayyanataa. Love you all. Bye. Have a nice weekend.